mootummaa fi abaa hojjetutti ibiddi akkana deemaa jira meeshaa gurguddaa darbamaa jira kaleessa wayitaaniin haadhatii jetti bilbilee gaafadhu waan hin jiruuni wallaale rasaasni kana nu gubbaa fiiga yaa ilma kiyya dafi atummaan akka bakkaan hin jiru kanaas rasaasni akkasitti deemu jiru yaa ilma kiyya dafi mana seenitti hulaa cufadhu jette haati tiyya meeqam jedhin dubbadda dafi mana keesseen hulaa cufadhu ijoollee ta'e rasaasni siraan dhaniin anaan jette akkuma rasaasni achiis jiru asiis jira itti fakkaate. daawwattoota hordoftoota keenya Oromoo teenya warroota rakkoo keessa jirtan rakkoo teessan keessaa rabbi isin haa baasu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela koo jirtu nageenyi keessan badhaadha. Daawwattoota hordoftoota keenya irraa waan gammachuutii miti rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu. Isinillee warra rakkoo keessa jirtan rabbiin ni danda'atii rakkoo keessaa isin haa baasu. Firaa fi firoottan keessan warra rakkoo keessa jirullee rabbiin ni danda'atii rakkoo keessaa isiniif haa baasu. Warra biyya Arabaa keessatti baay'ee takka rakkataa jirtanis jirtu nin beeka. Akkasumas daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf warroota Oromoo teenya qaqqaalii qaqqashtii qaxalee ijoollee teenya ijoollee Oromoodha. Warra mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiraatan hedduu takka isin wallaa'e waanin isiniif ta'uun wallaaleen maaliif yaaddoon sagalee nuuf hin taane yaaddoo maaliif sagalee ijoollee tanaaf hin taane jettaniit warroonni baay'een gara koomentiitiin na dubbisaa turtanii rabbiin ni danda'atii harka zaalimaa harka maafiyaati rabbi isin haa baasu ijoollee teenya. Sagaleen kiyya kun deemee mootummoota garagaratti dhagamee sagaleen kiyya kun isiniif sagalee ta'e isin baase annama sagalee kum takka isiniif ta'u guyyaa tokkotti an isiniin jaaladha isiniin qabaa isin na qabdanii daawwattoota hordoftoota keenya mee maal godhu mee yooniin maal taheen yooniin akkam isiniif ta'een hidhaa sanirraa isin baasuu danda'a. Oromooti qaalii mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiraatan hedduu takka rakkatu jirtan niin beeka akka isin rakkoo isin keessa jirtanii mee maal godheetiin mee akkamittiin isinii kan achi keessaa baafachuu danda'a. Rabbiin guddaan isiniif sagalee haa ta'u. An humna hin qabu. Oromoon teenya humna hin qabdu. Humna dandeessee mana hidhaa sanii baaftamoo hin baaftu. Isiniin gabbaafnu hin qabnu. Humna teenya rabbiin ni danda'a humna nuuf haa ta'u. Rabbiin isin haa baasu harka zaalimaa harka uummata bulguu saniiti rabbi isin haa baasu. Liibiyaa keessattis uummanni keenya hedduu takka rakkoo guddaa keessa jira. Karaa seeraan alaatiin deemanii. Gara Somaalee kanatti namoonni keenya meeqaatitu Somaalee keessatti dhumaa jira. Beelaan, dheebuun, ulee namaatiin rukuttaadhaan. Yemen keessatti rukuttaadhaan hawaalaa janii namoonni meeqaa as keessatti dhumaa jira. Saudi Arabiyaa deemna janii huduuda Suudii irratti namoota meeqaatti guyyaa tokko dhumaa jira. Suudii gaafa seenan ammoo haaluma salphaatti osoo namni kun dafqee aarsaa kaffalee aarsaa karaa kanaa kaffalee gaafa inni Suudii dhaqee fuudhanii hidha darbatan. Hidhaa san keessatti namni isaan laalu hin jiru. Ambaasiin Itoophiyaa osoo achi teessuuti mootummaan Itoophiyaadhaa isiniif itti waqqa'uu didee akkamitti isin galchina jiniin. Namoota meeqaatitu mana fincaanii keessa oolee bulu jira namni keenya namni Oromoodha. Kana hundaa as taa'ee hin beekan. Mee maal yoon akkam isiniif ta'e uummanni kun isin gadhiisuu danda'a. Warroonni diyaaspooraan warroonni sagalee isaanii dhagamu kan addunyatti nuuf gabaasuu dandeessan maaloo nuuf gabaasa. Ijoolleen dhumtee jirti mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti. Namoota kuma meeqa kan maanta hidhamee Saudi Arabiyaa keessatti rakkatu jiru. Afaan kiyya kun afaan addunyatti waan dhagamu. Warroonni afaan addunyaa beektan miidiyaa garaagaraatiin nuuf gabaasuu dandeessan mootummoota addunyatti. Anaafillee du'aa'ii naaf godha. Du'aa'ii itti naa godha. Haadha kiyya hedduu takkaan jaaladha. Abbaa kiyya hedduu takkaan jaaladha. Oromoota isaanii wajjin rakkataa jiran hedduu takkaan jaaladha. Iddoon isaan jiraatan Oromiyaa lixaa Wallagga Bahaa keessatti argamu. Wallagga Bahaa san keessatti rakkoo guddaatu irra gahaa jira. Isaan qofaa miti Oromoota guuturra Oromoota naannoo Wallagga Bahaa keessatti argaman rakkoo guddaatu irra gahaa jira. Keessattuu aanaa guutuu waayyuu, aanaa saasiggaa, aanaa kiraamuu, aanolee kana keessatti baay'ee takka uummanni keenya rakkataa jiran, dhumanii jirani. Abbaan kiyya haati tiyya tana deeyise, abbaan kiyya kana dhalche obboloonni kiyya achi keessa jiru. Aanaa saasiggaa ganda biqiltuu shankooraa keessa jiranii iddoon isaan jiran Binishaanguliin waldaangaadha. Iddoon isaan jiran nafxanyaa Amaaraan waldaangaa jiran. Amma keessattuu erga araarri Tanzaaniyaa magaalaa Zanzibaaritti ta'ame erga addaan citee rakkoo guddaa keessa jiran. Rakkoo guddaa keessa jiran. Yeroo nammaan tanaatun yeroo oomisha yeroo namni midhaan galfatu midhaan isaanii namni akkuma jirutti midhaan dalagee dafqa isaa akka itti gadi naqee qansiraa dalagaa qansiraadhaan hojjechiisaa kan isaan ba'an akkasitti dhiisaniiti bakka sanirraa
namni godaanu jira, namni baqatu jira. Namoonni gara magaalaa Naqamtee farraa fira qaban, gara Gimbii farraa fira qaban, namni gara magaalaa siqa. Amma warri keenya kun achi keessaa illee magaalaa Naqamtee keessaa fira hin qaban, Gimbii irraa fira hin qaban, akkasumatti Aamboo irraa fira hin qaban. Kanaaf namoonni amma firri keenyaa fi fakkaattiin fira keenyaa godina san keessa baay'ee takka baay'ata. Warroonni nama hin qabne osuma isaan deemanii, osuma isaan karaa fagoo kana deemanii, konkolaataan hin jiru, konkolaataan ittiin deemanii balaan guddaan irra gahee idduma sanitti battalatti dhumaa jira namni. Dhugaa dubbachuudhaaf amma kaleessa yoo xiqqaate gara nama 150 kan jedhume reeffi namaa baay'ee takka ardii tana guutuu lafa tanarra wal ga'ee akka itti baanee baqanneetuma deemnu wallaallee jedhaniiti bilbilanitti himanii kaleessa ganama sa'aatii 2 walakkaa irratti bilbilee gurra kiyyaanin dhaga'ee sagalee rasaasaati. Rasaasni akkana deema uummata lama jidduudhaa mootummaa fi abaawoo jidduutti ibiddi akkana deemaa jira. Meeshaa gurguddaa darbamaa jira. Mootummaa fi abaawoon silaa isaan qoftiin wal dhawanii humaa miti. Hawaasni gara tokkotti irraa siqeeti taa'ee ilaala. Isaan kana keessa immoo gara mootummaatiin itti siqanii Beenishaangul Gumuzii sunii fi nafxanyaan waliif taatee gara mootummaatiin seentee hawaasa nagaa kana saamaa jirti. Guyyaa tokkotti horii kum jaatu irra saamame. Wallagga baa keessatti immoo haati koo haadha koo dubbisuun dadhabe. Haati koo baay'ee takka boohaa yaa ilma kiyyatti numa jirtaa akkamirra jirtaa ijoolleen tee akkamirra jirtetteeti na gaafattee baay'ee takka garaa na raaste. Minaan isaan gootaratti naqatan akka jirutti jalaa saamame, jalaa gubame. Re'eettiin isaan qaban, hoolonni isaan qaban, qabeenyi isaanii guututti barbadaa'e. Daawwattoota hordoftoota keenya du'aa'ii naaf godhaa, du'aa'ii itti naaf godhaa. Isinilleen warroota keessan, obboloota keessan, haadha keessan, abbaa keessan kan rakkoo keessa jiru, rakkoo keessa Rabbi isiniif haa baasu. Oromoon keenya miidhamuu baay'ee takka na rakkisan. Amma otuu haadhaa fi abbaan koo iddoo san hin jiraanne ta'es akkanumatti hin rakkadhan. Akkanumatti na boochisa baay'ee takka wayitaan rakkoo namni keenya keessa jiru arge. Maatii warra tokko yeroo tokkotti osoo namni tokko ilmoon takka irraa nafin bakka tokko dhumanii jira. Iddoon ani itti guddadde. Akkuma beekamu Beenishaangul Gumuziin nama nyaatu. Nama kukkutee cuupheedhaan kukkutee nama nyaatu. Uummanni kun. Uummata kana keessa uummata waraabessa kana fuula dura taa'aniiti. Horii isaanii eeggataa, qonna isaanii qotachaa. Oromoon keenya achitti godina Wallaggaa Bahaa keessatti dhumataa jira. Akkasumas lixa Wallaggaa keessatti Oromoon keenya dhumataa jira. Ilubbaa Booraa keessatti illee dhumataa jira. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya Rabbiin ni danda'a tokko nu haa godhu. Amma warroonni tokko warroonni yaaddoon siyaasaa seenee jira. Arra siyaasa dubbataaf warri naanjoos ni jira. Niin beekasan silaa anammoo siyaasaa seenuuf miti. Kuni duguuggaa sanyii. Ilmaan Oromoo akka dhuman tahaa jiran. Amma Wallaggaa Bahaa keessatti gabaabumatti gandi guutuun laala maatii tokko miti gandi guutuun kan yeroo tokkotti dhumanii barbadeessanii reeffi namaa kun akkanatti ardii kana kotti ol dhaabee jira jedhaniiti biyya bilbilanii naa himan. Mee maal akka maataan Oromoo teenya. Kanaafuu yaa Oromoo teenya namoota keessan hedduu takka bira dhaabbadhaa gargaara waan dandeessaniin gargaara sagalee taa'aaf. Yoo waan ergitaniif hin qabaanne yoo maallaqa ergitaniifis hin qabaanne sagaleedhaan gargaara. Sagalee ta'uuf hin dirqama. Anamma warroota abbaa kiyyaa fi haadha kiyya kachi keessa jiran osoo hin taane warroota fakkaattii isaaniitiif sagalee ta'a. Keessattuu Oromoota kiraamuu aanaa kiraamuu keessatti argaman hedduu takka achirraan daangaa nafxanyaatii fi daangaa Oromiyaa achirraa achi itti seenanii nafxanyaan kun hedduu takka fixa. Nafxanyaan kun hawaasaa miti. Nafxanyaan kun uummata hidhatee jiru. Nutis qabna uummata hidhatee jiru. Keenya kun maaliif bira hin dhaabbanne? Maaliif hawaasni isaanii kun wayita osoo hawaasni isaanii hin miidhamne bakka san dafanii bira dhaqanii humnaan irraan deebisne. Kunis waan guddaa takka gaafii natti ta'e. Asirratti uummata keenya uummata nuuf jecha aarsaa kaffalanii qorran jennee aduun jennee gaara keessatti argamaniifis waan tokkoon isiniif dhaamu barbaadeeti. Warroonni bilisiqinnaa teessu ka Oromoo ta'ee bilisiqinnaa keessa jiraatus waan tokkoon isiniif dhaama obboleessa kiyya. Isin lamaan obboleeyyan kiyya. Akka roobaa rasaan itti roobaa jiru kun saba keeti. Obboleessa kiyya kan bilisiqinnaa keessa jirtu. Obboleessa kiyya kan waboo keessa jirtu. Sabni kun saba keeti. Saba kee kana bira dhaabbadhu. Nafxanyaa wajjin. Sabaa sablammoota wajjin.
rasaasa akka roobatti itti roobsin obboleessa kiyya nama kana dhiisi. Namni keenya nama dhiisii hatta saawwaliin guyyaa bahanii dheedanii marga dheedan isaan jidduu dhumataa jira rasaasaan. Amma dheegadda arjoo guddattuu keessatti diddiimtuu iddoo jedhamtutti caffee keessa dheeda horiin akkuma beekamu biyya sanitti caffee san keessatti horii meeqaatitu dhumate rasaasa waborraachi fiiguu fi ka bilisiqinna irraa as fiigutti jidduutti horii meeqaatu dhumate yoo xiqqaate. Amma keessattuu yeroo horiin tokko qarshii 1,000 gurguramaa jira. Yeroo namni waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee yoo dhukkubees namni achumatti battalatti du'a jira namni. Maaliif mana yaalaatti wanni dhaqan hin jiru. Yoo kiishaa qabaatti kaayyoos dhukkubatti mana yaalaa deemtee yaalamtu. Kanaaf obboleessa kiyya waboo obboleessa kiyya warroota bilisiqinnaa keessa jirtan rasaasni isin jidduudhaa deemaa jiru. Saba Oromoo fixaa jira. Saawwalii Oromoo fixaa jira. Oromoon saba keessan qabeenya keessan. Warri Oromoo ta'ee bilisiqinnaa wajjin Oromootti duulaa jiru xiqqoo takka illee obboleessa kiyya waan takka jireenya itti arraan tana maallaqa waa xiqqoo si kennanii foon harrees nyaachisanii waboodhaan saba keetiin si dhoosisan kun siif hin ta'u dhiisii keessaa ba'e obboleessa kiyya. An siyaasaa seenuufii miti. An kana dubbachuun kiyya dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo tiyya hawaasni waboodhaaf nyaata kanna dirqama waboodhaaf kan nu nyaata. Bilisiqinnaan itti dhufu maaliif nyaata kannitaniif jedhaniitti hawaasa miskiina nagaa kana xiitiidhaan mataa keessa dhawanii ajjeesan. Hedduu takka baay'ee takka. Silaa rabbiin beektan foon harreen nyaatanii hawaasni kun miskiinni kun isin jala rakkatu jira isin jidduu rakkatu jira amma kaleessa wayitaaniin haadhatii jetti bilbilee gaafadhu waan hin jiruuni wallaale rasaasni kana nu gubbaa fiiga yaa ilma kiyya dafi atummaan akka bakkaan hin jiru kanaas rasaasni akkasitti deemu jiru yaa ilma kiyya dafi mana seenitti hulaa cufadhu jette haati tiyya. Meekam jedhin dubbadha. Dafi mana keessanii hulaa cufadhu ijoollee ta'e rasaasni siraan dhaniin anaan jette. Akkuma rasaasni achiis jiru asiis jira itti fakkaate. Daawwattoota hordoftoota keenya Oromoo teenya warroota rakkoo keessa jirtan rakkoo teessan keessaa rabbi isin haa baasu. Namoonni firri isaanii rakkoo keessa jirtan rakkoon akka an keessa jiru tana keessa jirtan rakkoo tana caaltus akka isin keessa jirtan niin beeka rabbiin rakkoo keessaa isin haa baasu. Yaa Oromoo tiyya waan inni isin hin jiru hin beekani. Oromoo tiyya waan inni haasa'u wallaaleetiin jira. Hedduu takka aariin gaddi ifi dhaamochuun keessa kiyyatti na dhagamaa jira. Rabbi isin haa dhiisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawraa bulaa isin jette.